So egaan theory of production in short run kan jedhu irraa eegallee wajjin ilaalaa deemna. Akka xumuraatti nu faana turaa isiniin jedha. So first of all definition of production jechuun adeemsa inputiiwwan fayyadamnee outputii produce gochuuti jechuudha. So production is the process of transforming inputs into outputs. Production is the process of transforming inputs into outputs. Inputiiwwan kun eenyu faadha? Land ta'uu danda'u, land, laborii, akkasumas entrepreneurship, akkasumallee kaapitaalii ta'uu danda'a jechuudha. So inputiiwwan kun laborii, laandii, kaapitaal akkasuma entrepreneurship ta'uu danda'u jechuudha. So inputiiwwan kana fayyadamnee adeemsni outputii produce goonu kun maal jedhama? Production jedhama jechuudha. So it can also be defined as an act of creating value or utility jechuudha. Adeemsa value create gochuu yookaan utility create gochuu jechuudha. Which means product produced ta'e suni utility societyidhaaf kan kennudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko qamadii fi daabboo osoo wal bira qabne daabboon amma final product ta'ee jira waan ta'eef qamadii caala daabboo irraa utility argata jechuudha. So directly consume gochuu danda'a. Kanaafuu adeemsi utility create gochuu, adeemsi value create gochuu kun maal jedhama? Production jedhama jechuudha. So in short, production is the process of transforming inputs into outputs. You see, the end products of the production process are outputs. So end result isaa yookaan dhumarratti kan arganne sun inputiiwwan irraa maal jedhama? Output jedhama jechuudha. Which could be tangible goods or intangible service jechuu dandeenya jechuudha. Outputiin nuti oomishne sun tangibly kan physically kan qaqqabamuu danda'u yoo ta'u, intangibiliin kun immoo serviisii qofaa jechuudha. Physically harkaan qaqqabachuu kan hin dandeenye serviisii qofa kan fayyadamnudha jechuudha. So fakkeenya fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Tangible good kan jennu for example cars fudhachuu dandeenya, clothes fudhachuu dandeenya, like laptop isaan kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Isaan kun directly harkaan qaqqabamuu danda'u. Fakkeenya immoo intangible goods kan jennu kana fakkeenya transport service jechuudha. Konkolaataa yaabbattanii physically dhumarratti gaafa irraa buutan wanti isin fudhattanii deemtanii hin jiru jechuudha. So tajaajila fayyadamtanii. Inni kun immoo akkamitti servisiin kun akkamitti product jechuu ni dandeenya jechuu dandeessu. Service transport service kan isinii kenne kun konkolaataan ni jira. So konkolaataa saniin kaapitaala jechuu dandeenya. Akkasuma namni isa oollee ni jira. Namni isa oolu sun immoo humna namaati waan ta'eef laaboriidha. So isaan kun walitti qindaa'anii inputiiwwan biroollee ni jiru. So kaapitaala laaborii inputiiwwan kun walitti qindaa'anii sarvisii sana akkasiin argattan sarvisii transport services san akkasin argattan sin gargaaranii jechuudha. So services sun maal jedhama? Product jedhama jechuudha. Bifa kanaan hubachuu qabdu. Fakkeenya rifeensa illee osoo sirreeffattanii rifeensa keessa gaafa sirreeffattan dhumarratti wanti fudhattanii deemtan hin jiru. Tajaajila irraa kan hafe jechuudha. So tajaajilli sunis product dha jechuudha. Akkamitti namni isin sirreesse sun laaboriidha. Bakka laaboriin hoo maashiniin fayyadamee isin sirreesse sun immoo kaapitaalii akka kaapitaaliitti ta'a jechuudha. So dhumarratti services sun argatta sun product dha jechuudha. Intangible service yookaan akka product ilaalama jechuudha. So tangible goods gaafa fayyadamne konkolaataa tokko oomishuudhaaf wantoota hedduu nu barbaachisa. Istiilii nu barbaachisuu danda'a, humni namaa nu barbaachisuu danda'a. So inputiiwwan garaagaraa walitti qindaa'uudhaan konkolaataa sun akka oomishamu taasisuu jechuudha. So konkolaataan dhumarratti oomishne sun tangibiliidha. Kan mul'atuu danda'u, kan harkaan qabamuu danda'u waan ta'eef tangible goods dha jechuudha.
So isa kana bifa kanaan gaafa hubattanii production function itti dabarraa jechuudha. So production function is a technical relationship between inputs and outputs. Production function is technical relationship between inputs and outputs. Hariiroo input fi output, technical relationship input fi output jechuudha. Maaltu production function kun? It shows the maximum output that can be produced with fixed amount of inputs and the existing technology. Input akkasumas immoo inputin iddoo lamatti qoodama. Gara fuulduraatti ni ilaalla. Fixed input fi variable input dha jechuudha. So fixed input amma murtaa'e wayii qabna jechuudha. So inni jijjiiramu short run period keessa waan jiruufu variable input ni jijjiiramu, fixed input immoo hin jijjiiramu jechuudha. So farmiin tokko daabboo oomishaa jennu. So farmiin daabboo oomishu kuni fixed input kaapitaala yookaan maashinii tokko qabaa jennu. Zeen humna namaa immoo nama shan fayyadamaa jennu. Akkasumallee wantoota biroo wanni isa barbaachisan daakuu faallee ta'uu danda'a. Haga ta'e qopheeffatee jira jechuudha. Laaborii kanattis kaapitaala kanatti akkasumas daakuu qopheeffate kanatti osoo hoomaa hin dabaliin maximum output amma oomishee kan jedhu. Maximum output amma oomishee kan jedhu kan nutti agarsiisu maali? Production function dha jechuudha. So osoo homtuu itti hin dabalin jechuudha. Look here. Fixed amount of inputs and the existing technology. Haga oomishuudhaaf qopheeffate sanitti osoo hoomaa hin dabalin input sanarraa product hagamii produce godhe. Relation kana kan agarsiisu maali? Production function dha jechuudha. So a production function may take the form of an algebraic equation, table or graph. So production function kana immoo garaalee sadeen kanaan agarsiifamuu ni danda'a. Inni tokko algebraic equation, table and graph. So a general equation for production function can, for instance, be described as Q is equals to function of x1, x2, x3 up to xn. So kana jechuun Qintoonni output dha jechuudha. So output keenya kana produce gochuudhaaf, oomisha keenya kana produce gochuudhaaf maal fayyadamne? Inputiiwwan fayyadamne. Inputiiwwan kun immoo x1, x2, x3 kan jennu kana. Isaan kunis immoo inputiiwwan gosa adda addaati jechuudha. Gosa adda addaa fayyadamne single product kan arganne jechuudha. So where Q is output, x1, x2, x3 to xn are different types of inputs. So in short, output keenya oomishuudhaaf inputiiwwan akkan barbaachisan. So inputiiwwan gosa adda addaa wal faana fayyadamne output tokko yookaan product tokko oomishuu akka dandeenyu asirraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. So inputs are iddoo kanatti inputs are commonly classified into two. So inputiiwwan iddoo lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Isaanis fixed input fi variable input dha. Maal jechuu akka ta'an immoo tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. So fixed input kun inputs those inputs whose quantity cannot readily be changed when market conditions indicate that an immediate adjustment in output is required. Kana jechuun marketiin adjustment gaafa barbaadu isaan sun garuu jijjiiruu kan hin danda'amne jechuudha. Like building, land, machinery. Fakkeenyaaf fudhannu kaampaaniin konkolaataa oomishu tokko
ji'atti konkolaataa 10 oomishaa jennu. So konkolaataa haga kana osoo oomishaa jiru akka tasa dimaandiin konkolaataa ni dabale jechuudha. Naannoo gabaa irratti dimaandiin konkolaataa hedduu dabale. Naannoo konkolaataa 100 yookaan 1,000 ta'uu danda'a. Kaampaanii sanarraa barbaadame garuu kaampaanii sun immoo yeroo gabaabduu san keessatti konkolaataa 100 oomishuu hin danda'u jechuudha. Hooma dabaluu hin danda'u. 10 oomishaa waan ta'eef 10 oomisha. Sababni isaas biildingii dabalataa isa gaafachuu danda'a. Laandii dabalataa isa gaafachuu danda'a. Maashinarii dabalataa isa gaafachuu danda'a. So namni tokko taayimii murtoofte san keessatti taayimii gabaabduu san keessatti mana ijaaruu hin danda'u jechuudha. Mana ijaaree akkasumas lafallee bitee sirreessuu hin danda'u. Akkasuma maashinarii illee bitee itti dabaluu hin danda'u jechuudha. So isaan kun fiksidiidha jechuudha. Jijjiiramuu hin danda'a. Market adjustmentiin gaafa barbaadamu iyyuu isaan kana sirreessuun hin danda'amu. Sababa kanaaf because of this, these inputs are referred to as fixed inputs. Okay? Fixed input jennee sababa kanaaf yaamnan jechuudha. Wanni isin raffachuu hin qabne short run period keessa jirra jechuudha. So inni lammaffaa inputiiwwan iddoo lamatti qoodne keessaa inni lammaffaan variable input jechuudha. Are those inputs whose quantity can be altered almost instantaneously in response to desired changes in output. Example, unskilled labor. Isa kana jechuun variable input jechuun taayimii yeroo barbaannetti gadi baanee akka fudhachuu dandeenya. Input yeroo barbaanne immoo hir'isuu kan dandeenyu jechuudha. So akka fedha keenyatti itti dabaluu irraa hir'isuu dandeenya jechuudha. So inni kun unskilled labor humna nama unskilled labor jechuun humna nama hin baranneefaa ta'uu danda'a jechuudha. So humna nama hin baranneefi so isaan kana akka fedha keenyatti itti dabaluu gaafa output keenya dabaluu barbaanne yookaan increase gochuu barbaanne short run period keessatti carraan nuyi qabnu tokkicha jechuudha. Innis laaborii keenya dabaluu qofaa jechuudha. So laaborii kana sa'aatii barbaannetti gadi baanee itti dabalachuu dandeenya. So kanaafuu variable input jechuudha. Jijjiiramu. So inputii gosa lamaan kana bifa kanaan hubanne fixed input jechuun yeroo barbaannu sanitti akka fedha keenyatti jijjiiruu kan hin dandeenye. Akkasuma variable input immoo faallaasaa yeroo barbaannutti akka fedha keenyatti jijjiiruu kan hin dandeenyudha. Then short run jechuun immoo hiikni isaa maal akka ta'e ibsuuf yaalla. Short run in economics refers to a period of time in which the quantity of at least one input is fixed. Yoo xiqqaate inputiin tokko fixed kan itti ta'e period inputiin tokko fixed itti ta'e jechuudha. Short run kan jedhu which means farmiitti short run period kun garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee hiikni short run kun farmii suni inputiiwwan qabu san hundasaa kan inni keessatti jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Period san keessatti input isaa hunda jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Yoo xiqqaate tokko isaa fixedidha. Akka armaan dura ilaalle san biildingii ta'uu danda'a, maashinarii ta'uu danda'a. Isaan suni laandii ta'uu danda'a. Isaan suni achi keessa yoo xiqqaate tokko fixedidha. Hundasaa jijjiiruu hin danda'u jechuudha farmiin kun. So taayimiin kun isaaf maal jedhama? Short run periodidha jechuudha. So it is the time period in which is not sufficient to change the quantities of all inputs so that at least one input remains fixed. Sababa inputiiwwan hunda jijjiiruu hin dandeenyeef yoo xiqqaate inputiin tokko fixedidha jechuudha. So sababa kanarraa kan ka'e short run period jennaan jechuudha. Wanni isin hubachuu qabdanii here it should be noted that short run periods of different firms have different duration. So isa tokkoof farmii tokkoof short run kan jedhamu
waggaa 2 ta'uu danda'a, isa tokko isaa ol ta'uu danda'a, isa tokko isaa gadi ta'uu danda'a, waggaa tokko ta'uu danda'a, even ji'a 6 ta'uu danda'a. So farmiitti garaagarummaa qaba jechuudha dureeshiniin short term period kun. Kanaafuu bifa kanaan hubachuu qabdu. So consider a firm that uses two inputs, capital or fixed input and labor variable input. So farmii tokko fudhannu, farmichis kaapitaalii fi laaborii fayyadama. As keessa short term period kana keessatti kaapitaaliin fixedidha, fixed input ta'a, laaboriin immoo variable input ta'a jechuudha. So farming kuni given the assumption of short term production, the firm can increase output only by increasing the amount of labor to it uses. Hence, its production function can be given by Q is equals to function of labor. Kana jechuun salphumatti farming kun kaapitaalii fi laaborii fayyadama. So hammi inni kaapitaalii fayyadamu fiiksididha jechuudha. Taayimii period sana keessatti jijjiiruu waan dandeenyeef konstaantidha. So output isaa gaafa guddifachuu barbaade carraan inni qabu isa tokko qofa jechuudha. Innis laaborii isaa increase gochuudha yookaan laaborii isaa decrease gochuudha. So laaborii isaa decrease gaafa godhe akkamitti outputiin dabala jechuu dandeessu. Gaafa laaboriin qacaramanii jira sun high ta'e irraa hir'isuudhaan gaafa laaborii sana hir'isu cost isaa ni hir'ata. So bifa saniin product isaa increase gochuu danda'a jechuudha. So kanaafuu production functioning farmii kana Q is equals to function of labor jechuudha. So sila kam ta'uu qaba ture, Q is equals to function of labor and capital ture jechuudha. So as keessa capital fixed waan ta'eef maal qofa fayyadamarra laborin function of labor qofa inni ibsaa jirra jechuudha sababa kanaaf. So where Q is output, L is the quantity of labor. In Canberra, the production function shows different levels of output that the firm can produce by efficiently utilizing different units of labor and the fixed capital. So production function kun different level of output, gara kan farmoonni fixed input qabasanii irratti hundaa'ee variable input sana wajjin utilize gochuudhaan kan oomishuu danda'an jechuudha. So efficiently utilizing different units of labor and fixed capital. The quantity of capital is fixed. Hammi capital fixed dha laalleetiin jirra. Thus output can change only when the amount of labor changes. Output so inni jijjiiramuu danda'u yeroo hammi variable output yookaan laborii jijjiirame qofaadha jechuudha. So barumsa keenyaa gammaa ifa akka ta'e abdiin qaba. Amma immoo gara total average and marginal product kan jedhu kanatti haa dabarru. So total average and marginal product kun maal akka ta'an tokko isaanii sirriitti wajjin ilaalla. In production, the contribution of variable input can be described in terms of total, average, and marginal product. So total product it is the total amount of output that can be produced by efficiently utilizing a specific combination of variable input and fixed input. So a specific combination of variable input and fixed input. So fixed input fi variable input murtaa'e tokko ni qabna. Isaa sanirra maximum output hammamii oomishne jechuudha. So total amount of output input waan kanarra argame maal jennaani total product jennaan jechuudha. So total product is the amount of output that can be produced by
efficiently utilizing a specific combination of the variable input and fixed input. So increasing the variable input while some other inputs are fixed can increase the total product only up to certain point. Akka armaan duratti ilaalle gaafa variable input example fudhanne san keessa gaafa laaborii dabalaa deemnu total output ni dabalannee turre jechuudha output. So inni sun kan dabalu up to certain point aga pointii ta'ee qofatti dabalaa jechuudha. Sana booda deebi'ee hir'achuu eegalaa jechuudha. Maaliif akka irratti booda irratti sirriitti hojii ilaallaa. So in general so product sun aga pointii murtaa'e ta'e qofa akka dabalu kapitaaliin keenya fixed ta'e laaborii qofa gaafa dabalaa deemu product oomishni sun aga murtaa'e qofa dabalaa deema jechuudha. Aga pointii ta'e qofa sana booda maximum point irra sana booda hir'achaa deema. Isa san fuulduratti tokko tokko hojii ilaalla. Ammaaf yaada isaa akka qabatanii jedha. Jalqaba irratti in general the total product function in short run follows a certain trend. Trend kana follow godhanis it initially increases. Why total product dubbachaa irraa jechuudha. So total product in short run keessatti jechuudha. Jalqaba increase godha at increasing rate, then increase at decreasing rate, reaches maximum, and eventually falls as the quantity of the variable input rises. Jalqaba increase at increasing rate, increase at decreasing rate, reach maximum point, and eventually falls as the quantity of variable input rises. Quantity variable input yoo dabalanii total product kun hir'achuu eegalaa jechuudha. So inni kun hubachuudhaaf ammaaf isin tulfaachuu danda'a. Yaaduma isaa qabadhaati. Giraafiidhaan gaafa laallu sirriitti isin galaa jechuudha. Fuulduratti ilaalla. Then total product bifa kanaan yoo ibsine total product is the amount of output that can be produced by efficiently utilizing a specific combination of the variable input and fixed input. So marginal product itti dabarraa jechuudha. Marginal product is the change in output attributed to the addition of 1 unit of the variable input to the production process, other inputs being constant. Isa kana bifa salphaadhaan laaluudhaaf farmiin daabboo oomishu tokko jennu daabboon akkasinitti hin baay'anne farmiin daabboo oomishu tokko xiqqeessineetuma haa laallu. Daabboo guyyaatti laaborii nama 5 fayyadamee kaapitaalii fiksiidha. Humna nama 5 fayyadamee akkasumas immoo daakuu murtaa'aa qabu san fayyadamee amma oomishaa jennu 1,000 ol oomishuu hin danda'u jechuudha. Farmii laaborii nama 5 fayyadamee daabboo guddaan inni oomishuu danda'u 1,000 jechuudha guyyaatti. Gaafa nama 6 dabaluu jechuudha. Nama tokkotti dabalee nama 6 godhu meeqa oomishuu danda'ee 1,050 oomishuu danda'a jennu. So sababa namni tokko itti dabalameef amma daabboo oomishamee meeqatu dabalame 50 dabalamee jalqaba 1,000 oomishaa ture amma gara 1,050tti ol guddisee jechuudha. So 50 kun sababa namni tokko dabalameef saniiti jechuudha. Namni dabalame sun daabboo 50 oomishee jechuudha. So inni kun maal jedhama? Marginal product jedhama jechuudha. This is marginal product. Okay? Asirratti ilaaluu dandeessu. It is a change in output attributed to the addition of 1 unit of the variable input. Variable inputin tokko gaafa itti dabalamu
to the production process are other inputs being constant. Production hammamitu total product sanitti dabalame jechuudha. Gaafa namichi kun farmiin kun nama ja'a qacaru daabboon inni kuma oomishaa ture gara 1,050tti ol guddate. 50 sun marginal product jedhama jechuudha. So for instance, the change in total output resulting from employing additional worker or holding other inputs constant is the marginal product of labor. So fakkeenya fudhachaa jiru laaboriidhaan waan ta'eef capitalin fixed dha. So jalqaba output is equals to function of labor inni waan kaaneef jechuudha. So marginal product of labor inni ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kanas in other words, marginal product of labor measures the slope of total product curve at a given point. Gama biraatiin marginal product of labor kanaan slope of total product jechuu dandeenya jechuudha. Slope of total product inni yaamuu dandeenya. Akkasumas marginal product barbaaduudhaaf derivative of total product with respect to labor or change of output over change of labor. Amma output change of output san over change of labor jechuudha. So change of output akka jalqaba laalle 1,000 irraa gara 1,050tti jijjiirame. So 1,050 irraa 1,000 gaafa hir'isu 50 arganna. Then change of labor immoo 5 irraa gara 6tti jijjiirame. So 6 minus 5 gaafa goonu 1 dha jechuudha. So 50 over 1 50 dha. Bifa kanaan marginal product of labor argachuu dandeenya. Gama biraatiin gaafa functionidhaan nuuf kenname immoo derivative of total product with respect to labor goone barbaaduu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. So marginal product bifa kanaan yoo ibsine product dabalata sababa variable inputin farmi sanaaf dabalameef kan oomishamedha jechuudha. So additional product sun maalni marginal product dha jechuudha. In short run period keessatti the marginal product of the variable input first increase. Short run period keessatti jalqaba ni dabala, then reaches its maximum point irra, then decrease to the extent of being negative. Hir'achuun eegala akkasumas gara negatiivitti seena jechuudha. So inni kun amala marginal product jechuudha. Jalqaba ni dabala, maximum point irra hir'achuu eegala. Hir'achuu isaa kun immoo kamitti itti fufa? Haga negatiivi seenutti itti fufa jechuudha. So total product fi marginal product bifa kanaan gaafa hubattanii amma immoo kallattumaan gara pointii bira average product itti dabarra jechuudha. Average product kun immoo maali? Average product jechuun of an input is the level of output that each unit of input produces on the average. Average dhaan input waan tokkoon tokko isaanii ammam oomishan jedhanii kan laallu jechuudha. So simply total product laaboriidhaaf hir'uudha jechuudha. Fakkeenya amma fudhachaa turre keessa. It tells us the mean contribution of each variable input to the total product. So average dhaan tokkoon variable inputin kun yookaan laaboriin kun total product saniif ammam contribute godhanii wanna jedhu hubachuudhaaf jechuudha. So average ni beektu jechuudha. So isuma sana average product jechuun mathematically it is the ratio of total output to the number of the variable input. Jalqaba maal jenne average product jechuun average dhaan tokkoon variable inputin amma isaan oomishan kan agarsiisu jechuudha average dhaan. So average kana argachuuf ammoo maal goona? Total product sana laaboriidhaaf irraa jechuudha. So average product of labor is total product divided to labor. So ratio
total product fi laaboreetiin kan argannu maalinni average product of laboratory dha jechuudha. So marginal product wajjin akka walitti sin jaalambuun marginal product in change of QE2 over change of laboratory inni turre yookaan derivative of total product with respect to laboratory inni jechuudha. So derivative dha inni kun homa derivative hin qabu. Directly walumaaf hiruudha jechuudha. So marginal product fi average product garaagarummaa isaanii kana ittaafnu average product of labor first increases. Amala average product gaafa laalle immoo jalqaba innis ni dabala. Then maximum point irra it reaches its maximum point and eventually declines. Akkasuma immoo hir'achuun eegalaa jechuudha. So as keessa total product, marginal product fi average product sadeen kana keessa isaa sadeen iyyuu jalqaba ni dabalu. Then maximum point irra gahu ni hir'atu. Yeroo hir'achuu kana keessa yeroo hir'atan kana keessatti gara negatiifa kan seenu marginal product qofa jechuudha. Kuusaan average product of labor kun positive ma jechuudha. So kanaafu ni hir'ata garuu positive ma jechuudha. So the average product curve can be measured by the slope of rays originating from the origin to a point on the total product curve. So amma gara wantoota amma dubbachaa turre kana giraafiidhaan agarsiisutti deematin jirra. So minimize goon akka sirriitti mul'atanii fi so hundi isaanii sirriitti ni mul'atu. Total product graafiin kun total product, marginal product, average product and marginal product dha jechuudha. So jalqaba irratti graafii jalqabaa kana irratti gaafa laatan y axis fi x axis y axis irratti output jira. Asiin immoo laaboriitu jira jechuudha, variable input. So graafni inni kun akkanatti dhufu kuni total product dha jechuudha. So total product kun jalqaba ni dabalee jalqaba dabalaa dhufee iddoo kanatti maximum point irra ga'ee jechuudha. Maximum point irra ga'ee yoo dammoo decrease gochuu eegalee. So inni kun amala total product jechuudha. Jalqaba increase at increasing rate inni then increase at decreasing rate reach maximum point start to decline jennee jechuudha. So isa kana ibsuudhaaf immoo increasing rate decreasing rate maal akka ta'e ibsuudhaaf jalqaba waa'ee marginal product fi average product of labor beekuu qabna jechuudha. So inni kun salphumatti graafii total product ni dabala, maximum point irra ga'a, then ni hir'ata. Itti aansee kan jiru graafii asii average product of labor fi marginal product of labor y axis irra ni qabna. Then units of labor immoo x axis irra ni qabna. Sana booda inni kun graafii marginal product of labor jechuudha. Marginal product of labor kan armaan dura dubbachaa ture. So marginal product of labor kun jalqaba ni dabala inni. So here ni dabalee maximum point irra ni ga'e. Sana booda hir'achuu eegalee jechuudha. So hir'achuu eegalee negatiiva seenaa jechuudha. Akkasuma inni kun immoo graafiin inni kun marginal average product of labor dha jechuudha. Armaan duratti total product increase at increasing rate inni yeroo amala total product ibsaa turretti jechuudha. Again ammas total product increase at decreasing rate inni isaan kun maal jechuu akka ta'e siniif ibsu. So asirratti konseptiiwwan lamaan sina hubachiisu. Innis
total product increase at increasing rate akkasumas total product increase at decreasing rate jechuun gaafa marginal product of labor increase godhu total product dabalaatuma jira jechuudha. Ammallee gaafa marginal product decrease gochuu eegalu garuu positive ta'etti total product dabalaatuma jira jechuudha. Hagaasiiti jechuudha dhufee total product hagaasitti inuma dabala. Marginal product gaafa dabalaa turettis gaafa hir'achaa turettis total product ni dabalaa jira jechuudha. Garuu immoo gaafa marginal product of labor negative ta'e total product hir'achuu eegala jechuudha. So isa kana marginal product of labor jechuun kun hamma product amma sababa input variable tokko dabalameef farmii sanaaf product hammamiitu dabalee so additional product sanii jechuudha. So marginal product jalqaba dubbannee waan jirruuf jechuudha. So marginal product kun immoo dabalaa deemu boodanii irratti zan negative seenaa jechuudha. Kana jechuun salphumatti total product immoo akkamitti irratti gaafannu variable input osuma dabalaa jiru total product keenya certain point booda hir'achuu eegala jechuudha. Sababni isaas capital nuti qabnu fixed dha jechuudha. Capital nuti qabnu fixed dha garuu ammi laborii nuti qabnu immoo above excess dha jechuudha. Amma barbaadnu sanii ol fayyadamaa gaafa kana fakkeenya agriculture irratti fudhannee osoo ilaalle meeshaan ittiin hojjetamu waan xiqqaadha jennu garuu immoo hammi laaborii hedduudha. So laaboriin kun maal godhu wal saamuu jechuudha. Maashina sana wal saamuu. So gidduu kana immoo wastage of time ni jira. Time isaan gidduu kanatti waste godhan ni jira. Akkasumas immoo wastage of resource illee ni jira. So sababa kanaan wal qabate total product keenya akka hir'atuuf sababa ta'a. So in general graphic kanarraa wanni nuyi summarize gochuu dandeenyu total product jalqabanii dabala then maximum point irra decrease godha. Akkasumas marginal product of labor jalqaba ni dabala maximum point irra ni hir'ata. Hagamtti irratti haga negative seenutti hir'achaa deema jechuudha. So akkasuma average product of labor immoo jalqaba ni dabala maximum point irra geetu hir'achaa deema jechuudha. So graphic kana bifa kanaan yoo hubattan gara relation isaaniitti darbuu dandeenya jechuudha. Relation isaanii total average and marginal product kana keessatti relationship between marginal product of labor and average product of labor so can be stated as follows. When average product of labor is increasing, marginal product of labor greater than average product of labor. Kana jechuun yeroo average product of labor hagaasitti dabalaa ta'u jennee average product of labor isa kana hagaasitti aga point kanaatti dabalaa jira. Yeroo kana marginal product average product irra ni caala arginutu isa ol jira waan ta'eef jechuudha. So salphumatti yeroo average product of labor dabalaa deemetti akka inni dabalaa jirutti marginal product of labor average product of labor irra ni caala. Then average product of labor yeroo maximum irra ga'utti immoo wal qixa ta'u jechuudha. Iddoo kana point kanatti marginal product of labor fi average product of labor wal qixa iddoo ta'anidha jechuudha. So akkasuma yeroo average product of labor kun immoo decrease gochuu jalqabu marginal product of labor average product of labor gadi graphic kanarratti average product of labor iddoo kanatti maximum point ga'e sana booda hir'achuu eegalenne. So yeroo hir'achuu eegalu kana immoo amountidhaan marginal product of labor irra ni caala. So inni kun waan cimaa isinitti fakkaatanii yeroo average product of labor dabalaa turetti marginal product of labor average product of labor irra akka caalu akkasumas when average product of labor immoo yeroo maximum irra ga'e marginal product of labor wajjin wal qixa akka ta'an akkasuma immoo yeroo average product of labor hir'achuu eegalu marginal product of labor less than average product of labor akka ta'e hubachuu qabdu jechuudha. So
So egaan barnoota keenya irraatiin meaning of production irraa kaase production in short run, production function akkasumas total product maal akka ta'e, average product maal akka ta'e, marginal product maal akka ta'e tokko tokkoon sirriitti wajjin ilaalleetiin jira. So barnoota keenya irraa asirratti xumurra. Paartii lammaffaa stage of production kan jedhu qabannee haga isiniif dhiyaannutti nagaan nuuf turaadha. So paartii lammaffaan kun dafee haa gadhiifamu jettan koomentii jalatti yes jedhaatiin nu barreessadha. So warri chaanala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhadhaadha. Akkasumas viidiyoo kana like godhaa, hiriyoota keessaniif share gochuun isaan isaa fayyadamanii. So paartii lammaffaa viidiyoo bareeda qabannee isiniif dhiyaanna. Haga sanitti nagaan nuuf turaa isiniin jedha. Goodbye.